Hai Oromo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo ashamaa harka fuunee jirra jirtu jireenyi badhaadha. Jirra jirtu jireenyi badhaadha jireenyi badhaadha. Rafuun ooltan natti fakkaate rafuun ooltani. Innaa osoo rafin xiqqoo waa wajjin bobboarree wal gagammachiisne wanta jenna. Innaa salamatallee deebisa. Sagaleen hin jirtu dhiiroo leesh. Sagaleen hin jiru. Anaa dhufu hundi keechanuu anaa dhufu baga dhuftanii. Isiniif erga abshiiru. Innaa inshaallah baga dhuftan jechuudha Oromootiyaa. Anaa dhufu baga dhuftan. Baga dhuftan isiniin jedhee jira shi. Baga dhuftanii. ዋው እንደውም እንደዚህ ይሻላል አይደል? እንደውም ቆይ እስቲ እዚህ ያምራል። ቆይ እንደውም ቆያሜ እንደውም አከነቲን ይደዴ ዱፈ ጀዴ ያዱ ጅራ ታላታ ንታነ ፈካት ረኮን ቀቡን በሬዳ ሚቲ ዋው ቆሪቻ ቡዳ የቹለ ስኒገለ ቆሪቻ Budaa yookaan ammoo qoricha haasidaa jechuudha. Innaa baga gammaddanii baga gammannee isinii jechuu barbaadeeti. Baga gammannee Oromootiyaa. Innaa maashaallah tabaarakallah akkuma beekamu obboleettiin teenna siifan jechuudha. Atileetistiin beekamtuun jajjabduun waaw itti tumte jechuudha. Phiiphiillee riba dhoorgite jechuudha. Naani ammoo riba ajaa'ibaatiin rafe jechuudha. Akka ajaa'ibaatiin mirqaanii jechuudha. Yaa aboo gaamaal jedheetiin dubbadha seetan. Womaa jedheetiin dubbadhu dhabe. Yooman liivii seenee yoomuman waa xiqqoo dubbadha jedhee yeroo dhabe jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dhabee jira. Namni warra akka kiyyaa gammaddan carraa walii kennina. Gammachuu teessan ibsattu jechuudha. An siifan teenna baga rabbi irra si aanse jechuudha. Baga milkoofte baga milkiidhaan injifannoodhaan galte jechuudha siifanteenna yeroo kamuu injifadhu irra aanisiin jedha jechuudha siifanteenna nuu boonsite jechuudha hedduun sitti booneeni hedduun gammade jechuudha hedduun gammade jechuudha siifanteenna kufiitii sanirraayyuu hafte nama fiiguuyyuu ta'uun kee anaaf naaf gayaadha tokkoffaa bayyuu miti waguma dhumayyuu yoo baate ati anaaf mootii tiye jechuudha waan jedhee siin wadaaddaruun qabu jechuudha waan siin qixxeessu hin qabu jechuudha siifanteenna nuu jiraadhu umrii dheertuu jechuudha haasinni kee haa caccabu jechuudha bakka hin jechuudha boo akkamittiin gammade seetan yogguu isiin kufte san baay'ee rifadhee ture yeroo duraati eega kanaaf jechuudha siifan yenee fiqir yenee maanyaa yenee shokolaata bakka maal jedhee akkasi faarsuun beeku jechuudha. Keessa teenna jechuudha bakka lafee dhuka lafee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf keessa lafee jechuudha. Keessi lafee baala akka jedhu hin beeku weettanii dhugaa dubbachuufi hedduun mirqaanee jira dhugaa waaqaa. Yaa akii baga gammaddan Oromootti yaga. Ani yeroo duraatiif poostii nama wayii argee ture maqaa isaa hin dhayu. Boodu ayii godhaa kaasiifan teenna boru akka mootu jedhee beektan. Yaa boo siifan teenna irra si haa oolchuun jedheenan. Jechuudha halkan akkana kana jechuudha kaleessa na akkasuma irra oolche rabbiin jechuudha Oromoon irra oola jechuudha irra aana namni Oromoo gane yoomillee ganamaan namni Oromoo waliin dhaabbate inni galee homtuuyyuu hin danda'u jechuudha kanaaf na baay'ee gammadee jira dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tolee jira. Baay'ee gammadeeni isin hunduu gammadanii jirtanii rabbi akkanuma nu haa gammachiisu jechuudha yeroo hundumaa akkana nu haa gammachiisu jechuudha haasida Oromoo waanyoo Oromoo gadda malee gammachuu hin arginaa jechuuf fedheeti isin galee kanaaf siifanteenna itti muddii irra si aansu milkaawii jennaani dhugaa dubbachuuf na Oromoon baay'ee ittiin boonanii jiranii haa ta'u wanti maqaa tokkollee hinaaftuun maqaa namatti baasti. Lakkoofsa asii ol barreessan natti fakkaate akka nuti beennutti namootiin gariin hinaaffarraa ka'anii jechuudha akka nama fakkeenyaa fi afaanuma Oromoollee yoo hin beenne ta'e
afaanuma beekaniin yookaan ammoo waanuma beekaniin waanuma beekaniin jechuudha. Siifan akkana tokkoffaa baatee sunis lammaffaa baate jedhanii barreessuun silaanuma taati garuu haa ta'u malee ka lammaffaa bahe dura aansanii ka tokkoffaa bahe lammata aansu jechuudha. Kana jechuun cunqursaa ilma namaa irraa deebi'anii cunqursaa ilma namaa irra darbanii cunqursaa oromummaa gadi fageenyaan jechuudha kun. Cunqursaa yookaan ammoo miidhaa jechuudha. Lakkoofsuma cabsuu jechuudha. Lakkoofsi ka eegalamu nambar waan irraa eegalee nambar 2 seena malee nama lakkoofsa gana lakkoofsa lama bahe waamuun kun shamiidha wallahi. Saanuu mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmad irraa jechuudha. Minno abbaate. Xiqqoo mallee hin qaanfattu. Xiqqishu mallee hin qaanfattu maqama oromummaatiin illee jechuun ati jechuun maaltu fayyadama feesbuukii kee kana jechuunii fedha. Jechuun feesbuukii kana maaltu fayyadama? Maal jechuudha? Ilma abbaa gadaa jechuun yookaan ammoo ilma mootummaa jechuun akkana jechuudha. Abbaan biddeenaallee akkana hin hojjetu. Abbaan biddeenaallee akkana hin hojjetu. Gini koo cinqillataachuu ayisara. Ba'uunatti. Baay'ee na ajaa'ibe. Akkasumallee kana ajaa'ibe garuu ani kana ajaa'ibe jechuudha yeroo hedduu qoyame. Wayyo garaako. Way numaan koflee hadha barra warra piippii kanatti dha ummata. La hawla quwwata illa billah. Wallahi jechuudha Oromoo ani hadha numaan kolfe beektanii. Hadha ajaa'ibattiin kolfe. Akkami kolfitoo jettan edaa cunqursaan hammana jetti. Edaa akkana nama cunqursuu Oromoo kana akkana nu cunqursuu edaa jedhee naagale jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maaliifi ati Oromiyaaf jiraachuu hin qabdu jechuudha. Ati Oromiyaaf dhaabbachuu hin qabdu jechuudha. Anillee yoo ta'e Itoophiyaatti gaddalti gibaandee majammara duraan dursatti Oromoon jiraachuu qaba si galee Oromoon kabajamuu qaba Oromoon dhaabbachuu qaba si galee Oromoo fi alaabaan isaa dhaabbachuu qaba si galee achi booda ta Itoophiyaa yaanna jechuudha. Namni aan Oromoo ofiin jedhe tokko intala Oromoo intala Oromtichaa intala hidda Oromummaa intala hidda falmattoota jechuudha. Intala zarii jagnaa jechuudha. Akkamitti warri piippii kun jechuudha. Itoophiyaaf jiraattu moo isin dursitanii Oromummaa keessaniin jiraattu jedhee bara. Meekinaanni isin siifan dheessitaniif namootiin hedduun waan feete haa deeggartu siifan. Waan feete mirga isiiti. Oromummaa isiiti. Osoo beektanii bar sila. Hin beektan malee jechuudha. Ummata gagamaa yoo an jedhuun bar kana hin dhagayanii bar. Kana jechuun bar haa caaluun du'eef haa caaluu jettanii bar. Haadha osoo mucattiin tun akka dheengadda kufte saniin hafte. Ni mootaa bar tooftaa dalaga namni kenna sini galee. Ariifoota namaati beektanii. Filmanyoota namaati beektanii. Hin beektan malee jechuudha. Garuu warri dhumu kun jechuudha. Warri rakkatee jechuudha. Warri rakkatee waan taata dhabda jechuudha sini galee. Boomii akkuma qabda sani gammada. Abiy Ahmad mootummaadha. Mootummaan ni kufa ni lufa. Ni galee. Mootummaan akka mootummaatti tolchullee balleessullee numa kufa. Laakiin isin garuu hagam ummata keessan kana biratti qaanii qabdu. Hagam Oromoon isin tuffata. Boru eessa dhaabbachuu hedduu. Boru eessa dhaabbachuu hedduu gaafa gaddaa eenyu waliin gadda keessan dabarfachuu heddan. Gaafa gammachuu eenyu waliin gammachuu keessan dabarfachuu heddan. Isin hadha Itoophiyaa booyaa jirtan malee Oromoo fi ilmaan Oromootiif booyaa jirtan jechuudha. Nuti Oromoodha. Oromoo warri hadha intala mucayyoo kana gammade shaneedha. Nuti Oromoodha warreen juuntaati waliin numattanii ilma abbaan isaanii juuntaa jedhanii himatu deemanii lefti Tigiree galuu jedhan. Warri kaleessa Tigiree walii hojjetaa ture nu warri falmateellee ofirraa darbe jechuudha. Sinii galee jira. Isinii miti warri kaleessa juuntaa waliin TPLF walii hojjetaa ture jechuudha. Akkamitti maqaa kana Oromoo cunqurfamaadhaaf moggaasuu dandeettan? Dandeettii akkamiitiin xaayyoon takkanaa kun? Nauriidha jechuudha kun. Isin galee jecha akkana jecha fokkataa jechuudha. Jecha saahii hin taane jechuudha. Jecha baalagootaa yookaan ammoo jecha qoshaashotaa jechuudha. Kongireeshii siifan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haa jiraatu waggaa kun hundi isaanii jechuudha. Hundi isaanii osoo kaleessa akkana dhaabatanii atileetosti kenna. Hundi isaanii jechuudha. Silaa hadha Oromiyaan warqeedha jechuudha. Maaliif? Hadha maqaa Oromiyaa jettu tana Itoophiyaa gochuu feetanii jechuudha. Akkanatti hin taatu.
akkanatti hin taatu hedduutu jira bar akka daraartuu tulluu hundi isaanii warri fiigee Itoophiyaa tana addunyatti beeksise dhalataa Oromooti maal taatan ilmaan Oromtichi dhaltee fi ilmaan haati Oromoo dhalteeti ilmaan haati miskiina dhalteeti ilmaan haati baadiyaa tajetta sun isii dhalteeti haadhuma na dhalte santu isaan dhalee ariifa kana baase Itoophiyaa tana waamsise jechuudha har'a maaliif daggatamtire ilmaan tun jechuudha yani siifan maaliif posti godhuu dhabe Abiy Ahmed maal waan taate mucattiin tun waan maal taateef Oromoo yoo beette wallahi wabillahi Oromoo isin hin galu jechuudha isin hin galu qafoodha sammuu keessan keessa as keessa zeeroo jechuudha isinitti illee naqan bookunu waa of keessatti qabate jechuudha yoomuma waa of keessatti isinii qabata sammuu keessan yoomuma wanti isin irratti shiraa jiran kun isinii qabata kana ajaa'ibaan Miishi Abiy Ahmed aangoof yoo waan akkasii ka hojjetu ta'e warreen jala deemtu bitamuuf yoo hojjete ati ka waa hin arganne ati ka faayidaa tan qabne dhugaaf maa hin dhaabbanne jedhe Oromoon kun maa dhugaaf hin dhaabbanne eega hin bitamini maalirra siifan baga gammadde baga nu gammachiiste baga gammadde intala Oromoo maa hin jedhinaare eshi juuntama kanaa rifachiisuuf maa hin jedhinaare kanaaf isin haasida kenna hadhallee borullee kaleessayyuu Oromoon hin dogongorte wayyaane jechaa turtani wayyaane miti diinni kenna guddaan jechuudha ummata Oromoo warra an tokkumma jedhaa waan Oromoodha jedhaatiin hin jedhetu Oromoo diina ta'e jechuudha kun dhugaa jirtu yoo walii himne jechuudha kanaaf ammas diinni kenna guddaan warra afaa Oromoo dubbatu warra Oromoo kana jibbu jechuudha maaliif warra nurratti ergamuudhaaf galee nu cabsuudhaaf galee kana malee kanaaf Oromoon jabaa kee yoo jabeeffatte galee dhaabbatte jette alaabaa ta'ellee gadi dhaabatte mul'istuu ta'e gadi dhaabatte Finfinnee handhuura Oromoo harka deeffatta jechuudha Oromoo hammana kana malee hin taatu jechuudha galee akkamitti miidiyaan isaaniitii fi mootummaan isaaniillee kijiban jedhee baran hin saalfattanii qaanyimmaan isin qabu hardhallee borullee jechuudha hardhallee borullee haga kalee darbillee namni Itoophiyaa tana utubee ijaaree beekaa Oromootii fi hayyuu Oromootii fi atileetistoota Oromooti jechuudha maa dagattan kana maa dagattanii yoo isaan ammoo lafaa dhufa nuti mataa kennatti Itoophiyaa jibba qabaachuu osoo hin taane isintu Itoophiyaa nu jibbisiisaa jira bar isintu akka nuti Itoophiyaa jibbinu akkati nuti indoom of nu beeksisaa jirtanii yoo akkana taate dubbiin of nu beeksisaa jirtan jechuudha maalire ani Oromoof waa takka gochuu hin danda'u jechuudha hamma Itoophiyaaf waa godhutti baga nagaanna eeddanii innaa warra phiiphii kana ajaa'ibee poostii Abiy Ahmed illee godhe laalee baay'ee si jala qaafadhe maal boo shatin jettanii hin teettanii usin jettu ati ishee hin dhiistu yuunuma maaltu poosti goosisere tayyib ati ilma abbaa gadaa osoo taate Mallas Zeenaawiin Itoophiyaallee takkatti qabaa deemaa bar biyya isaa garuu ol fuudhee wanti hadha juuntaan isinit daraddaraanii jirtu kun waan kaleessa fuudhee achitti hin galfatisan jechuudha laakiin Abiy Ahmed ati Oromoodhaafuu hin taatu jechuudha si jammara maaliif ani ilma abbaa gadaati jetta maaliif ani Oromoodhaaf hin jetta Oromoo jechuun ilmaan isaa irratti lafa shira xaxa ilmoo isaa hamilee ati mootummaa jechuun abbaa jechuudha attamitti mucayyoo tanaayyuu mooraalii sirraa eeggatti moo akkamisa ati gaandoom abbaa hayyoota kennayyuu hiitee nurraa teette irra taa'u jirtaa miti maaliree osoo dandeette nama Oromoof tattaaffii qabu tokko hunda isaanii lafa jalatti hidhuu fi fixuu feetan jechuudha maaliif hin dadhabdan malee jechuudha rabbitu isin dhoorge isin galee Oromoon danda'ee ofirraa isin dhoorgu osoo hin taane beekateellee osoo hin taane rabbumatu haqa wayii Oromoon qabaaf Oromoo hagadhaa tan rabbuma eegaa jira jechuudha isin galee maali hagana xilaatummaan hagana hunda mucattii tanatti isin xilaatumse maali jedhan daa'ima kichuu tana daa'ima miskiina tana daa'ima kichuu tiyya jedhe muuziqaa sun hin beeku malee jechuudha maal jedha muuziqaa sun oh my gosh wallahi wabillahi jechuudha mootummaa yoo mucayyoo tokkoffaa baate dhiise talamaffa bakkeen barsiisaan tokkollee yogguu baradhee jira badhaafamellee jira
waan cama kanallee xiqqoo isii fiigee jira akka wayiitti fudhadhee jira jechuudha. Hinde dursa ka tokkoffaa badhaasanii irra deebi'anii ka lammaffaasanii maqaa waamu jechuudha. Garuu akkaataan Itoophiyaa kun maali? Adeemsi Itoophiyaa kun maali? Harakaan Itoophiyaa kun maali? Istaayiliidha moo hin jijjiiramee jireenyi biyya sanii? Na dhiba wallahi na dhiba Oromotiyya. Ani baay'ee na dhiba jechuudha. Baay'ee na dhibe ka miidiyaan isaanii sobanu, ka fakkeessonni isaanii sobanu. Haya atini Oromo ati mootummaa biyyoolii dhaabatta. Jala deemtotaan jedhaa jira nama tanaan. Shufuru kijibdoota jechuudha. Warra kaleessa fakkeessaa edaan bara san hin beeknu edaa isin ashaangulliitii akka amma ofirratti edaa mataa haadanii kan ofirra keettanii akka nama bara wayyaanee mataanuu haadatee isin taatan jechuudha. Kijibdoota jechuudha nawuranyooti jechuudha. Hinde maa sobduu jedhee baran soba keessan isin arginee bar. Bo'o isin hin gayu. Ya laakiin Oromoo kun dhaloonni Oromoo kun hundumatu dhumee dhumaayi. Dhumee dhumu bar hin hafa. Garuu wanti isin hojjetaa jirtan kun dhalootatti hafa. Maaliif dhaloota miidhaa deemtu isin? Yoo akkuma garii saba biraa heerumtanii sabni biraa aadaa keessan hin beeku, afaan keessan hin beeku, sirna keessan hin beeku isinitti tumuu malee yoo ta'e deemaa itti tumamaa malee dhuftanii waa'ee Itoophiyaatii fi Oromummaa jidduu hin seenina. Kashalabboota jechuudha. Isin galee. Ka dhiirsi keessan saba biraa. Ka irraa dhaltan saba biraa. Ka tumamaa fi jirtan saba biraa. Laakiin garuu Oromoo dhalattuu Oromoo orjinaala jechuudha. Qulqulluu jechuudha. Si galee. Kuni bar sabboonummaadha bar. Duniyaa fiduu osoo hin taane sabboonummaa jechuudha. Ofiin boonuu jechuudha. Osoo abbaa qabu maal abbaa biraa ni madhareessa. Ilmoommaa abbaa soqamtee abbaaf himamti. Isiin osoo Oromummaa isii jirtu maakinaanni akkas yaaddaniif maali isin? Kuni jibbiinsa Oromummaa qabdan malee jibbiinsa siifanii qabdanii miti. Eewa gosh baga sassaabbatte hindoom osoo warri kaleessaa sunuu beekee jechuudha. Osoo hundi isii wanti Oromiyaa keessaa biqiltu kana booda of beektanii akkanatti jechuudha. Mee of haa beennu hundi kennayyuu jechuudha. Tokkoon of haa beennu. Hundumti kenna tokkoon of haa beennu. Inna wallahi ani bakka kana ol bu'aa biraan dubbadhu. Siifan ta'e na baga gammaddee. Siifan ta'e wallahi. Baay'een gammadee jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Wallahi ajaa'ibatti hin gammadee jechuudha. Bo. Oromoonni daakkanan nama faarsiti. Yaa kiyoo so'anuu ka'ee fiigee maal qabasa? Wallahi ajaa'ibaadha. Way jaalala Oromoo tana. Way. Piippii garaan gubate. Juuntaan itti tumate. Oh my gosh. Siifan, I love you. Wallahi si jaaladha dhugaa rabbii. Onnirraa jechuudha. Hunda keessanuu jechuudha. Hunda keessanuu. Eebane piippii hadha garaan baasaa bule. Akkamitti siifan akkana warqii kana wanta kana argatte osoo gara Itoophiyaa nuu dhufe silaa juuntaa lafarraa fidheeni silaa qeerroo tana fidheeni akkaan siifan. Nama rabbasha malee sila. Piippii garaan gubate juuntaan itti tumate. Piippii garaan gubate juuntaan itti tumate. Siifan ammoo waan argatte Itoophiyaadhaaf. I am waboo faarestii jechuu qofaa besse jedhamee jira khalaas. Siifan. Oh my god. Wallahi ani osoo chance ho'i qabaadhee moo du'ee bada malee jechuudha. Du'ee bada malee Itoophiyaa tananii waa hin kenne jechuudha. Amma saantibii jechuudha. Wallahi wabillahi jechuudha. Hindi hin taatu. Ana ajaa'ibatti hin gammadi wallahi. Bo kotta seenaan waliin gammada. Indee carraa ergadha wallahi. Kotta carraa ergadha. Kotta mee waan das nama jedhu sitti banneet wanta jenna mirqaana bulla maaliboo gammachuu qabnaa miti. Maaliboo gammachuu qabnaa miti akkasitti mucayyoo sun kufiitii kaate. Oromoon waan akkana kufee haseetanii warri hadha lafa guurrattanillee jechuu lafallee furadha manallee furadha waan feetan furadha garuu boru ilmaan Oromoo
akkana isinii shiddee isinii siddee isinirraa fudhate jechuudha. Isinii galee amma isinii dhumattee bar zimbiloo bar achuma keessa yaatan malee wallahi juuntaan isinii dhufaa jira. Gaafa juuntaan dhufe ammoo nuti biyya san juuntaa kenninu isinii galee nuti juuntaa hin kenninu isinii galee. Laakiin garuu gaafa juuntaan gurra keessan qabdee 4 kiiloo keessaa isin harkiste nus asii woboon kun itti mudda jechuudha. Yeroo saniif taa'u jirra isinii galee. Akka amma jarjartan kanatti miti. Naa wallahi an baay'ee gammadeetiin jira. Baay'ee gammadee jira. Seefuu wantan qabdu fooloon qabdu seefuu fooloon qabdu. Namni obboleewwan keenya kan waliin xiqqoo gammadee wallahi ofirraa wanta jedha. Boo akkamittiin gammade seeta siifan ta'e. Wow. 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 Akkana boo. Wow. Gammanni Oromoo ani hedduun gammade dhugaa. Hedduun gammade. Keessattuu yoo barreeffama namoota warra phiiphii deeggaru kana argu kolfa. Niin kolfa seetan. Edaa hinaafaan akkanatti garaa nama guba. Nama miila isaatiin fiige. Miila isaatiin fiige. Dandeettii isaatiin mo'ate. Itti hinaafuun maali boo? Itti hinaafuun maaliif barbaachise? Waadiyee si ergeetiin jira barree. Itti hinaafuun maaliif barbaachise? Kana jechuun rakkoo sammuu qabdan dhugaa. Haasidumma jechuudha. Haasidumma abadan. Haasidumma qabdu. Oh my gosh. Ilmaan babbareedu akkasi itti muddan jechuudha. Akkasi irra fiidde siifan. Akkasi itti lakkoofte jechuudha. Oh my gosh. Gaafa marroolleen as bahee isinin lakkaaye. Nagaatti jettan kaa gaafa san. Nee wallaallaka. Gaafa san Oromiyaa jettanii wayi dhuftanii ree warradhaa. Gammachuulleen waliin hin gammanne kun warri achi nu qabdan kun. Gaafa san wayi lafa ta'e nama kennattanii dhuftanii. Lafti teessan kaadha irratti isinii falmataa jiru kana tu irra jiraata jechuudha. Biyyi teessan isin Itoophiyaaf falma. Gaa warri Itoophiyaaf falmaa jirtan kun Tigraay wanna Goojjam yookaan Gondar soqadha bakka. Warra Itoophiyaaf dhaabbatan kun Gondarimaaf Goojjami soqadha. Isinii galee. Warri Oromiyaaf dhaabbate Oromiyaa isaa qabata. Akkasi maasin didalee dhiiroo. Akkas jechuudha. Akkasitti ajaa'ibattiin gammadee. Qo'isii ergaalee miyyee. Innaa wallahi jechuudha ajaa'ibattiin gammadee Oromolleen hedduu gammadanii jirtanii baga gammaddan Oromootii gammachuu addan cinne rabbi nu haa fidu. Boo maal ta'e kun mana erguu dida. Abboo sheer godha phiiphii biraan gaa warra garaan gubate san anillee ittiin muddaa fi ittiin muddaa fi dandeettii isiitiin irra fiidde dandeettii rabbi arshii kenneefiin waan rabbi namaa kennee namatti hinaafuun kun akkamitti uummata keetiif dhaabbatta yookaan ammoo akkamitti Itoophiyaaf hin dhaabbanne ka jedhu bar kaamma isaan bar nama tokkoffaa badhiisanii nama lammaffaa bahe waaman kun mikinaata maaliif Itoophiyaa fi wudidde yookaan ammoo maqaa Itoophiyaa jedhamu kana maadhayuu diddeedha. Itoophiyaa yoom ilmaan Oromoo jaallatte? Yoom Oromootu wana xaggane yoom jette Itoophiyaa? Yoom galateeffatte? Yoom beekaa Oromootu na xaggane? Oromoodhaan hadha jiraadha yoom jette Itoophiyaan? Bakka ka beeka jalaa galaa jira gizeen. Beekatan akkas rabbi nu haa beessisu hunda kennaa jechuudha. Nu haa beessisu. Warra osoo qabeenya isaa irratti waa hunda isaa irratti Itoophiyaa tana abboy maaluma shamatattu sin Itoophiyaa tana keessa osoo marti keessan tokko keessan beekaa fi wallaalaa fi qabaataa fi dhabaataa illeen Oromiyaa matanaan beekate silaa maaltu bada? Maaltu bada? Caaliyee anaa dhufu wanta godhi irraa bayyaa sirge maaltu badame? Mee maaltu badu? Wanti badu takkan jiru jechuudha. Mee marti keessanu mee marti kennayyuu jechuudha. Marti kennayyuu mee sila Itoophiyaa tana iskirra gadi kaayaati sila Itoophiyaa jechuudha. Sila Itoophiyaa zero sifiri godha. Sila Itoophiyaa kaalaas. Dur akkana yoo taate sila Itoophiyaa amma booda bakka Oromiyaa faate. Hundi kenna Oromiyaa as keessa haa kaawwannu bakka.
Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti alaabaa teennata adda bilisummaa haa dhaabbannu tokkummaa taanee haa falmannu. Gumaa wareegamtoota keenyaa haa baafannu. Oh my gosh. Amma ija keessa na fudhate. Innaa ergadhu culullee ergadhu. Hedduun gammade. Oh my gosh. 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 Wallahi jaabattiin gammade. Ani sirbee hin beeku beektanii ijoollummaa kiyyarraa sirbee hin beeku. Ani barnoota kiyya malee sirbee hin beeku. Innaa wanti godhamu hin jirtu. Garuu rabbi isinii haa rabbi maal jennaan? Dhugaa Allah rahama jechuun rabbi haa araaramuufi Itoophiyaaf jechuudha. Itoophiyaaf rabbi haa araaramuufi. Akkami yoo jettan Caaluu irraa bayyas deebiigaa. Oh my gosh. Please. Mana dide dhiiroo. Culullee irraa bayyi deebi. Kaameraan keenya biran jiru. Kaameraan keenya biran jiru dhugaa waaqaa. Irraa bayyi as deebi. Irraa bayyi as deebi. Irraa bayyi as deebi dhukkee irraa kaasta. Kaameraan keenya jiru. Wow. Hey! Wallahi dhiifama. Gammachuudhaaf. Dhugaa rabbi hedduun gammade jechuudha. Hedduun gammade. Wallahi hedduun gammade. Osoo dhalaan Oromoo hundi isii akkana taate. Osoo kaleessarraa akkana tartiiba karaa Oromummaa tanaan dhaabanne maadha Oromoon qabeenyuma kennaan diinni nu ajjeesisiisa. Qabeenyuma kennaan Oromoo fixaa jiru. Qabeenyuma Oromoo tissaa mataa jiru. Kana jechuun sammuu dammaquu dhabuu jechuudha. Waa yaadachuu dhabuu jechuudha. Dhaloonni dhufu kun waa yaadataadha. Wallahi isa baratee digirii dippiloomaa san galuu osoo hin taane Manchisterii galuu osoo hin taane sammuu uumama keessatti Oromoon beekaadha dhugaa dubbachuuf. Beekaadha dhugaa dubbachuuf. Isin galee hayyuudha. Bilchaatu namaati. Rabbi beekumsa kenneef uummata kana beektani. Duniyaa caalas beekumsa kenneef. Isin galee yoo beekumsi jiraate duniyaa sanuu qabatu jechuudha. Isin galee yoo beekumsi jiraate jechuudha. Maal ta'eedha jawummaa na dida kuni wantichi. Diina shinna. Ani gammachuu tiyyasaa waliin qoodachuu fedhaa bara. Oromoon eenyene akkamitti jettaati? Itoophiyaa ማለት እኮ የብሔር ብሔረሰቦች ወንታ ናት በርጠቅላላ ናት እኮ አን akkamitti Itoophiyaa ta'a Oromoodha malee ani Oromoodha gaafa Oromummaan tiyya naa kabajamtee qabeenyaa fi namni kiyyaaf mirga dubbachuu argadhee mirga dubbachuu fi mirga gaafadhee gaafiin naa deebuu argate Itoophiyaa walitti jirra jedha osoo kun hin argamin akkamitti nan Itoophiyaa waamadha meenatti hima akkamitti waamadha dhiiroo maal ta'e jedhee baran dabaqaa harka waatu jira wallaahi na dide dhugaa rabbii ijoollee inni gariin hin qabdaniif oo gammachuu si waliin ibsanna jenneeti wantichi isin erguu dide kaameraa maal goonaree dhugaa waaqa waaw wallaahi hedduun gammadee jechuudha mucayyoo saniif ويسي فانتيني بغتا ينتاتي غير بغتا اورومو تاتي اتي يوم غندا تي قفا يمتي اتي اني تا اورومو تي جتي بغتا اورومو تاتي اكاسي جبدو تي نيچودا جبدو ججبا نما جچو اكنا غمنا نما جچون اكنا سيالي كنا اكنا ربي سي ايغ والله ربي سي ايغ دعاي غدافي ربي سي ايغ امل ربي ارشي ربي سمي سي ايغ ان شاء الله ابشير ترب الراد أفتى ومامتي أبشر إن شاء الله أنا أصو مو يلبات تدوغا ربي أتي كابا جم تودا مو تودا يرون دات يجون بكا دوغا دبچوف عريفة نما جتون بريدة نما هنجستي دوغا دبچوف تي نشنا مالتيسا فيسبوكي نا كسي أنا ديداني جرال ليدا كاميرتشي Mani sini ergu jira bar ijoollee keenya wanta hin beeyne waaqa innaa kanaaf jechuudha hin ollaalina warra jedhaan phiiphii kana keessattuu warra maqaa oromummaa dhayate warra xiqqoo isii sammuunillee akka waan nama dammaqee taatan
ofumatti qaanfadha. Akka waan nama dammaqee akka waan nama beekuu fakkaatan. Oromoo taate yoo siifanis hin jaalanne yoo Oromoo falmattoota kanaan walitti qabdanii akkamitti mucayyoon tun Oromoo falmattoota wajjin dhaabatti yoo jettan osoo beektanii namni waa falmachuun hayyummaadha. Beekumsa dandeettiidha. Yoo dandeettii falmachuu fi beekumsa falmachuu hin qabaanne silaa Oromoo kana jala xaggaate cal'iste jechuudha. Atiin hadda eenyu deeggartamee natti nuti maaliif iyyina? Nuti Oromoo gurgurachuuf yookaan immoo Oromoo balleessuuf miti yoo ati ka Oromoof jaaddu ta'e. Warra sobee Oromoo balleessaa jiru. Warra sobee qabeenya Oromoo saamaa jiru. Kana dhabamsiisuuf. Warra sobee afaan Oromoo balleessutti jiru. Warra sobee hayyuu fi beekaa Oromoo keessaa balleessutti jiru. Kana afoo dhaabbataa jira Oromoo falmattoonni. Ati akkamitti yaadda? Sammuu dammaqee yaadime. Namtichi wallaalaa yoo jazbi'aawee gandummaa fi hinaaffaan yookaan ammoo guddisa kaleessaa san biqilchuudhaaf ka deemu ta'e isin akkamitti xiqqishuma dammaqxanii hin beenne maa hin hubanne maaltu Oromoo kanarraa bade nama ajjeese ilmaan Oromoo hidhaa jiraata haga har'aatan nama ajjeese qabeenya saame meenatti him maal balleesse mirga falmate gaafiin kaleessatu hin deebine dhaabate Oromoon afoo gagamtuu jechuudha. Atadha maaltu sii mija. Ati kaleessa illee ka falmattee fi lafa yookaan lafa kaare meetira takka jechuudha. Isii kaare meetira tana keessatti mana iyyuu irratti ijaartee bal'isteetu si galee akkaatuma barbaachisuunu irratti ijaarachuu si hin tolle hadha lafa sanii jettee ati saba kee irratti duulta. Hin yaaddu ati. Xiqqishumallee hin yaaddu ati. Eenyutu harka sii dhaya boru? Eenyutu sagalee sii ta'a boru? Eenyutu si awwaallata boru? Silaa yoo ati silaa maqaa Oromummaatiin jirta. Hin jijjiirranne ofii Oromoo ofii hin jirta. Garuu obboleewwan kee Oromoo hin jibbita. Nama kee Oromoo hin jibbitan. Kuni wallaalummaadha. Wallaalummaa kana keessaa baya. Wallaalummaa kana keessaa baya gara ifaati jechuudha. Kanaaf Oromoo yeroo kamuu mooyaadha. Isin galee Oromoon mooyuu malee mooyatamee hin beeku. Garuu gara laafa qaba. Gara laafaatu jira. Gara laafummaan kun hin hafa yeroon boodatti. Gara laafummaan kun ni hafa yeroon boodatti. Gara laafummaa qofatu Oromoo miidhe malee Oromoon hayyuu beeka. Si galee falmataadha. Gootas qabaataadha si galee. Kanaaf akkasitti. Wallaahi na didee jira kaameraan maal akka ta'e Allahu aalam. Maalum akka ta'e hin beekneeni. Yaaki. Ya Rabbi mee akka dalagu taasisi kaameraa kana samaa dida. Jechuun bes gammachumatti ibsachuuf ani dhugaa dubbachuuf ani hedduun gammadee jira. Oromuma gammadde tan haga isii akkatti gammadde tana walimaan gammachuu dabarsuunii fedheeti. Nani galee gammachuu dabarsuunii fedheeti. Malee dhibbatti namallee arrabsuuf miti garuu qiiphitti kolfuu dhufeeni. Way hinaafa edaa mootummallee ni hinaafa dhiirri ni hinaafaasa. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم عجائب والله نعم عجائب. ميديا نكجب بيسان كيسب موتم ما نكجب جلدي ما نكجب ما نكجب ما نينو متو الدوغا يا قد نمك رب من صدات تنيس جيتون كرمك أرد أبتني نعم إنكم أنت بردنا بالرسالة. لا والله دلقان جرو كاميرا ندي دي جول كاميرا سري فدا انت هاوي يو سيدي دي والله سيدي دي
uumaa jechuudha. Kaameraaleen na didee jira silaa si waliin mirqaa na dabarsine silaa piippii tana irra daballee gas garuu dhiisa haga beekan mana eegan jedhani. Tish kasha labbe siifanii miti ati dhiqaaluu ka siifanii tungeetu yaa qoshaasha siifan bar ofitti amanamummaa godhattee bar ofitti amanamummaa godhattee bar dandeettii isiitiin bar irra deemte laalige. Irra deemte laal waaw kana jechuun ammoo dadhabbii tiyya tana dafqa tiyya tana Itoophiyaa hayyuu meeqana jalaa nyaatte Itoophiyaa hayyuu meeqa hiitee mana hidhaa keessa teessiftu ittiin fidu jechuudha kana jechuun sammuu dammaqee jechuudha yaa sitti tumatamtu jechuudha isiin siifanii waa jettu jechuudha sigalee baalagee jechuudha kana jechuun baalageedha sigalee kanaaf siifan jechuun mangistiidha. Mangistii amma isin olii gadi oftan kana caalte jechuudha. Nama of bare jechuudha bara. Nama of bare jechuudha. Attamitti lammii oromummaa takka dhiisee intala oromtichaa takka dhiisee jedha. Nama ajaa'ibu. Kan nama ajaa'ibu jedhee baran. Ilmoo fi dhalche jechuun ilmoo takka yoo wal bira guddisan eessa yoo mataa illee namichi kun qaxa dhugaadha. Akkuma jedhe sanitti haa ta'u garuu akkuma jedhe sanitti maalirree maa walirra dabarte tokko jedhee lama jedha malee in ulfaata wallaahi in ulfaata wallaahi baga oromoo taane nuti kennayyuu baga oromoo taane sila eenyu waliin mirqaan sila eenyu fiddi isiinu bagayyuu dhufte yeroon tunuu jechuudha na of nama barsiifte jechuudha hundi kennayyuu jechuudha dandeettii qabnuun waan beennuun gumaachi nuti godhuu qabnu oromoon ka oromooti jechuudha. Oromoon oromoof bakka sigalee namni takka mee yoo akkanatti yaannu ta'e jechuudha. Yoo isin ajaa'ibdu ana yeroo tokko ijoolleen oromoo namni oromoo kun sabni oromoo kun fakkeenyaaf isaan Itoophiyaa jedhanii sabuma maqaa yeroo baay'ee yoo maqaa isaanii kan dhoofnu waan guddoo of si'anii beektu waan guddoo of si'anii guddoo miti jarri gadi galoodha isinii galee maxxantuu jechuudha maalii seetan laakiin garuu nama sirratti maxxanne sitti qabatte takka ofirraa situ baasa malee isin sirraa hin baatu jechuudha isin sirraa hin baatu maaliif sirruma teetti jechuudha achumarratti na argaa jetti isaan garuu Itoophiyaa haa jedhan malee lafa isiitiif naannoo isii qabachuu jira jechuudha biyyi isaanii jechuudha. Biyya Gondar tana fudhadhaa, biyya Goojjam tana fudhadhaa. Mashaakilli garagaraan ka'u, rakkoon garagaraan ka'u, qabeenyi manca'u, namni achi keessaa hin hidhamu. Maaliif waraanni isaanuma kennamu kun maa Oromiyaaf hin kennamne? Mee yaadi ati? Waraanni Oromoo akkamitti maqaa wantaaf deemee lola mee natti himi? Kuni dammaquu dhabu. Isaan yoom Oromoodhaaf waas ergani? Kuni gaa wallaalummaa gaa wallaaluu ta'uu baattanii isinitti hin fe'atu jechuudha. Isi wallaalaa ta'uu keessan namichi argaa isinitti fe'ataa jira. Kanaaf siifan nama dammaqee jechuudha. Nama barate jechuudha. Namni barate tokko waan godhuufi akkaataa godhu beeka jechuudha. Waan godhuuf akkaataa godhu beeka sagantaa ittiin waa godhu lafa kaayatee qaba jechuudha. Sigalee namni barate jechuudha. Maaliif sagantaa ulaagaalee jiruuf jireenya isaa lafa kaayatee deema jechuudha. Siifanadha Oromoo Itoophiyaan xaqilaallaan na jaalachuu manna xiqqaatee sabni kiyya na jaalachuu na wayya ka jettu jechuudha. Xiqqaatee jechuudha. Namni muraasni xiqqaatee na lakkoofsaan xiqqaatee namni muraasni sun Oromoo cunqurfamtuu jedhan tana keessa lakkaa'amuu na wayya malee Oromoo hadha bilisaa jedhu kana keessatti lakkaa'amuun naaf faayidaa hin qabu jette jechuudha. Kana jechuun bilisummaa kun mataa isaatiittis nama sammuu isa bilisoomse jechuudha. Laakiin garuu warri sammuu hirkattummaadhaan deemu warri guruuppii keessa isin galchanii warri sabsabaa keessa isin galchanii sammuu keessan isin harkaa fashaleessan sammuu keessan osoo isin harkaa hin badini beeffadhaa qabadhaa jechuudha. Gadi aqlii keessan nama hunda nama hin dhaggeeffatina aqlii keessan karaa namni siin jedheen hin deemin jechuudha. Ati nama of danda'e tokko jechuudha. Ati nama yaadu tokko jechuudha. Namni yaadu tokko warra Itoophiyaa keessaa fakkeenyaaf namoota tokko irratti murteessuan haa hojjetanii jireenya isaanii of jijjiiruu danda'an. Garuu warri dandeettii waa dubbachuu warri waa gochuu kun yoo dandeettan yoo Oromoof garaan isin nyaate ta'e cal'istanii osoo ustanii hojii teessa hojjettanii sila miidiyaa osoo Oromoo miidiyaatiif dhiistanii ani kana ajaa'ibee jechuudha.
dhiisa jireenya teessan oofadha dalagadha jiraadha isin galee akka feetanitti laakiin garuu wuma ummata kana wuma nu garaan wanna jedhu kan osoo hojjechuu baattani kana jechuudha innaa baga gammaddanii obboleettii teennaatis baga rabbi irratti oolche lafaa dhufaan dhalataan lafaa dhufaan martinuu jechuudha dhalataan lafaa dhufaan hundi keessanuu dhaloonni dhufaan kun bara namni tokko haga danda'irraa haga beekurraa haga danda'irraa wanti waan beekurraa lafa sii kaa'uu fi dhaloonni itti haa dhufuuf galee waan bareedduu lafa kaa'uun akka dhaloonni itti dhufe waan bareedduu san innis waan bareeda akka hojjetaa deemu jechuudha. Kitaabni barraa'u kun qalbii fi miti barraa'uuf galee seenaa irraa akka dubbisamu nuti amma waan darbe san hin beenu tokko dubbisneeti takka dhageenneeti malee galee beena warra lubbuun darbe hedduu beena hin beenu xiqqoodhaan wanta irraa beenu takka hin jiru inni galee haa ta'u garuu innummaan barana ta'e innummaan waggaa tana keessatti ta'eeyyuu akka nama amata hedduu nutti ta'e maa hin beenu nuti kana beekuun siyaasummaa amata sanii beekuu nama hin barbaachisu. Wallahi dhiifamaadha kaameraan kiyya namaa erguu na didaati. Meenarra hin laalinaa asumatti baga gammannee baga gammaddan walumaan jechuudhaaf wooma siifan kanarraa jechuudha. Itti aansee ammoyyuu itti deebide silaa waan biraallee waa'ee ijoollee dhamtoota mana Suudi Arabiyaa kana keessaa irraa dubbadha jedheeti. Haa ta'u malee garuu Oromoo tiyyaa mucattiin baga rabbi milkeesse isinillee baga gammaddanii nuti kennayyuu baga gammanne inna maashaallah tabaarakallaa Oromoon nama isii akkanatti galateeffachuun yeroo inni lubbuun jiru akkanatti faarfachuun dansaadha jechuudha. Maaliif namni tokko haga lubbuun jiru itti mooraalii ta'aafii deema. Nigalee Oromoo bilisoomte si baleedaa jira. Ana gabrummaa keessa jiru tanatu bilisa. Ana gabrummaa keessa jiru tanatu sammuu gabraa'een dubbachuutti hin jira jechuudha. Sammuun bilisoome maatiif bilisummaa sammuu nama biraatiin yaadare gagama. Ana gabrummaa tana keessa jirtutu sammuu ana gabrummaa kiyya keessa kana jiru. Sigalee haacaluu nurraa ajjeesanii onnee kenna nu madeessanii jawaar nurraa hidhanii baqqala hayyuu meeqa nurraa hidhanii qeerroo kenna ariif jajjaboo kenna nurraa hidhanii ija tana nu qabanii ija tana qofaan laaluu jirra. Sammuun sirriidha sammuun nu gabroomne beekta. Garuu isaan isin warri amma bilisoomte jettan kun aqlii keessan isin keessa butanii waan jiruuf aqliin keessan yaaduu hin danda'u. Amiroo keessan yaaduu hin danda'u. Namni yaadu tokko attamitti ilmaan Oromoo yeroo inni hidhamtu wanna jedha. Maaltu isin bilisaan? Maali bilisummaan? Gagama. Osoo bilisoomtanii ilmaan lammii keessanii asitti dhumu seeta. Jazba. Bilisoomni naan jedha kun qaafoon jechuudha. Ish! Shama. Gadi galoo jechuudha. Akkami bilisoomta? Akkami bilisoomsa osoo obboleewwan kee as keessatti dhumaa jiran meenatti himi. Osoo as keessatti dhumaa jiran mootummaan waan isaaniin galchu san waraana Tigraayitiin ofirraa deebisa. Waraana Marrootiin ofirraa deebisa. Lakkee hin galchu ka dhume achitti haa dhumu siin jedha. Obboleewwan kee as keessa galaa jiru ciccimoo keessaa laalanii waraanatti ergaa jiran. Kana bilisummaan kee. Kana bilisummaan ati bilisoomtu. Wisha. Kana bilisummaan keessan kun bilisummaa miti. Doofummaadha gabrummaa. Gabrummaa keessaa iyyuu gabrummaa amata meeqatti illee bilisummaan isiniin dhuftu. Dantaa keessan garuu nuti warra ummata kana bilisoomsuuf jedheetiin dadhabutu garaa nama nyaata jechuudha. Galee bilisummaa tana fiduuf umrii meeqa hayyuun keenya itti taaggalee osoo dandeettii qabu osoo beekumsa qabu osoo lammii isaa kana akka fedhetti jiraachisuu danda'u rakkoo fi gadadoo irraa hambisuu danda'u achitti nu gadi ukkaamsanii jechuudha irra taa'anii jechuudha qanqaalanii jechuudha. Lala akka mararaa guddinaa jechuudha. Nama bir hayyuu beekaa jechuudha bar. Umrii jaarsummaa keessa jiru kanaanillee dheengadda gartanii akka inni itti deemu ariifa dargaggeessa ta'e jechuudha. Nama waggaa 35 ta'e waxxaramee deema jechuudha jaarsi guddaan jechuudha. Maali kan? Aqlii beekumsaa nama keessa waan jiruuf hin dulloomu jechuudha. Aqliin beekumsaa nama keessatti suutaan malee jechuudha. Kana jechuun ariifa namaa jechuudha. Ka akkanaa kana irra teetti ka Itoophiyaan. Ka akkanaa kana amata meeqam nu jala haqan qaalte ka. Ka akka isaatii fi ka akka isaa hin beeknellee meeqatu jira yoo tana nu jala haqan qaalte Itoophiyaan jechuudha. Oromiyaa gabrummatti hambiste Itoophiyaa bilisoomsuuf jechuudha. Alagaayyoo kana nurratti ka deemu ta'e kennaa maali?
Kanaafi ani nama itti iyyuu hin qabu ijoollee kana warra as keessatti hidhamanii dhumaa jiran kanaafi laa maal mararaa qofaree Oromoon hayyuudha mataa isaatiitti. Oromoon beekaa qaba. Sini jedhee kanaafi ijoollee kana warri dhagawoo jiraata jechuudha. Silaa maaltu dhaga'amaa jira miti achumaan utuffatame akkuma beekamutti la ganda sanillee dhaqina. Ganda sanii miti rakkoo qabu dhiisame. Dhiisa. Yeroo baay'ee maaltu nu miidhe seetan. Yeroo baay'ee nuti ka nu miidhe wanta dhiisnee jechuudha. Diina keenya of biratti dhiisnee jechuun diina keenya isa dhugaa san laalla malee fira fakkaatee diina nutti deemu san hin laallu beektanii yeroo baay'ee. Ni galee? Yeroo baay'ee nuti amma ummata kaleessa zabana 50 sanii fi zabana 27 tana laalla malee achi keessa akka taa'ee afaan Oromootiin Oromicha basaasaa ture. Afaan Oromootiin sirba Oromoo sirbamu kana gara Amaariffaatitti hiikaa fi ture suni eenyudha? Oromoodha sunillee. Amata 27 gaafa namtichoon nu bulchee nu bulchu kana isa afaan kenna beeka? Laa warrumaadha dhufee amata 27 nuti isaa waliin taaggalaa turre jedhasan meeshaa baataa turre jedhasan sunniin maalire amata sanii isaan amata san akkasitti isaan meeshaa baachisaa turani isaan hadha ilma dhugama eega hundee Oromummaa qabaatan eegumma lafee Oromummaa qabaatan eegumma dhiiga Oromummaa qabaatan kaleessa wayyaaneen akkasi isaan baachiste isaan hadhamaa ilmaan Oromoo baachisure eenyutti baachisure eenyuun ajjeesisiisuufre meerattiin Oromoo lafa kee irra taa'i lafa kee qabadhu qabeenya kee qabadhu baradhu ilmaan kee barsiifadhu amata hedduu nyaatamte jedhanii maa Oromoo tana ol hin qabnere kinoo rakkataalleen Oromuma keessaa iyya akka ajjeefamullee Oromuma keessa ka hidhamullee Oromuma keessa beekaan Oromoo biyyaa baqata maali kun gagamaa fi dhama'aa gara aangoo ol fidanii ka yaada hin qabne qabeenyi Oromoo keessa yaada jira. Rabbiin qabeenya itti kenne Oromoo tana garuu ilmaan isii hin nyaattu ka nyaatu ka biraati isaan qabeenya kanaan fuudhanii gara gargaaru jechuudha. Sin ajaa'ibu. Deebi'anii asitti nu arrabsu jechuudha. Shanee yookaan abawoo kana diina godhatanii juuntaan wayyaa jedhan jechuudha. Meelaal Oromoo. Mee Oromooti jedhamma qimiyaati. Ummata akkana jedhu kanaa oliin akkamitti deemta? Jechuun akkamitti nuu ta'e jettan sirni kun eebduunuu naan ta'uun waan akkana eebduunuu niin balaaleffadha jechuudha manaa baanu niin balaaleffadha nama afaan isaa dubbatu kanaaf baay'ee tokko nama dabbara kanaaf mootummaan hin jiru gaa ijoollee teennaa eenyutti isin iyyanaree mootummaan hin jirtu garuu jechuudha ummata ijoollee kana dhale ilmaan keessan asitti beelaan dhumaa jiru. Asitti mana hidhaa keessatti barahaa fi dheebuu fi dararaan dhumaa jiru. Tuumamaa jiru, reebamaa jiru. Sigalee. Isin garuu taa'aatii juuntaadhaan isin sobu jechuudha. Juuntaan dhimma keessan hin qabu juuntaan isinirra. Juuntaan dhimma Oromoo irraa hin qabu gowwoomina Oromoo. Isinirraa waa takka hin fedhu. Garuu inni ka walitti lolaanii jiru ka biraati. Ati garuu Oromoo haga yoomii ummanni ku isin sobee juuntaa sirraa finna us jedhi. Kaleessa juuntaa waliin isaanii miti ka ijoollee kenna adda adda keessa fixaa ture sun ajjeesaa ture jechuudha. Juuntaa ishii isaan ilmaan keessan ka achi keessatti hidhassunoo. Ammaaf gabaamatti kana kanurra cadhise ummata keenya jechuudha. Ummata keenya nurra cadhise waan cadhisaniif isin rabbitu beekaa. Garuu yoo ummanni ku as keessatti dhumatee namni dararaa bahaaraa bishaan bahaaraa san keessa argee galaana qurxummii san keessa bahee rasaasa biyya meeqaa jidduu bahee rasaasa Jibuutii keessa bahee rasaasa Yamanii keessa bahee rasaasa asiinu Suudii keessa bahee biyya tana seenee boqatee waayyuu sassaabbatee biyya isaa guddisee namni biyya san guddise
namni biyya san guddise ilmaan biyya asitti dararamaa jirtu kan. Kanaaf ilmaan kana dhabuu deemaa jirtu. Ilmaan kana dhabuu jirtu. Ilmaan ijoollee as keessatti ummata as keessatti dhumaa jiru mana hidhaa keessatti dhumaa jiru kana akka qaldi dhabaa jirta Oromoo. Akka qalditti isin dhabsiisaa jiran Oromoo. Ka'ii dammaqii ummata yeroo darbe jechuudha. Yeroo darbe saba biyya isaa irra falmatu saba amantii isaa falmatu Falastiin jettanii baatanii dhaabattanii kinoo lammiin keessa nadha dhumaa jira. Mee ka gandaa tumsuu dhiisaati. Alagaaf tumsuu dhiisaati. Mee ilmaan keessanii tumsa. Mee ijoollee tanaa sagalee ta'a. Guruuppii ijaaradha warri biyya. Seenaan isin yaadata gaafa obboleessi kee jabaan beekaan hiriyyaan kee wayii as keessatti waa ta'e gaafsisi dhagaa. Mee hadha tana mee waa dubbadhuufi. Hadha tana ka'ii uummata keessaniitti waa himaafi. Ganda keessatti naannoo keessatti aanaa keessatti uummata kanaaf akka waa godhamuuf namni dhumuu deemaa jira. Daa'imman mana hidhaa keessatti dhumuu deemaa jirti. Kanaaf ani wallahi Oromotiyyaa yoo waan akkas dhaga'usan amma tumaallee ni jira. Poolisiin duraan nama tumtu amma nama tumuulleen sirritti jira je'anii. Sinigalee nyaata kanayyuu nyaatarratti namni nama tuma je'anii. Sinigalee baay'ee nama natti dhaga'ama. Wallahi baay'ee natti dhaga'ama. Sinigalee namni maraatee jira. Namni wallahi namni mana hidhaa san keessatti maraatee jira. Kun ammoo osoma akkanatti lafichoo jiru qalbii isaa maraatee jira. Maaliif namni hidhamee biyya galuu jibbee miti. Garuu mana hidhaa san keessatti namni mana hidhaa san jibbe. Jireenya mana hidhaa san isa jibbisiise. Jireenya mana hidhaa san isa jibbisiise. Jireenya gadadoo jechuudha. Amma poolisiin xiqqishuma ati fiidde taanaan sitti lakkaayuu bichaadha. Si dha'uu bichaadha bakka. Ruhii kee baasanii si biraa deemuu bichaadha. Duraan wanta akkanaan jiru kun wal gaafadha yoo sobe jechuudha. Annama ifaan ifa beekutu natti hime jechuudha. Boo guyyaa guyyaan naa bilbilu mana hidhaa keessa daa'imman achii bootti. Galee. Kanaaf kana furmaata akka godhamuuf uummanni keenya furmaata akka godhuu jechuudha. Na Oromotiyya warri carraana ergattanii dhiifama wallahi na dide karabbi beekuu na silaa anuyyuu si waliin wanta jechuu fedhe kaameraan waan na dideef hin beekuuni akkas kana jechuudha. Kanaaf jajjabaadha waa'ee uummata keenyaa irraa jajjabaadha Oromoo hin laafina jechuudha. Oromoo hin laafina. Hin laafina walla. Hayyoota keenya irratti miti kan isin laaftan. Mari'adhaa waan tokkoon gadi baya. Waan qabdaniin gadi baya gara cabdeenaa yaatu jedha bakka. Ga'ee jira. Jawaar fa'aas yaannee jirra. Hayyoota keenya yaannee jirra. Obsine dadhabnee jirra. Warri waraanallee shokossa. Shokossa jechuudha. Ofirra rafa. Jechuun qe'ee keessan qabachaa deema. Yoo dhugama dhaloonni kun akka bilisummaa argatu feetan. Yoo dhugama lubbuun jiraannee osoo lubbuun kennan dabrin dhugama umrii dardarummaa kanaan bilisummaadhaan biyya teenya keessa faca'uu barbaanna nuti isinii galee. Waan feene goone biyya teenya keessa faca'uu barbaanna. Haa ta'u malee garuu waraannillee naannoo keessan qabachuu qabdan. Naannoo keessanitti deema. Biyya nuu bilisoomsa bakka. Khalaas biyya nuu bilisoomsa. Isinis warri ala jirtan walitti dhufeenna godhadha. Walitti dhufeenna godhadha. Maaliif nu hunduu bilisummaa barbaachuu jirra. Beekamtii miti. Beekamtii kara ta'eenis namni ni barbaada. Isinii galee. Garuu namni bilisummaa barbaadu wal dhiibaa hin deemu. Isinii galee. Kara takka qabataa deemu. Haga waggaa kana tokko keessatti badaa fi hamallee adda baasuu hin ollaallisin. Tarii moo rakkoo Jawaar akka achiin baane feetanis. Na furmaata tokko gadi nuu baasa. Furmaata tokkoon gadi baya. Ani waa takka argaa hin jiru. Andaaddisha Jawaaris yaadee jira. Ni galee. Kalaas yaadee jira bakka. Sagalee isaallee yaadee jira jechuudha. Sagalee isaallee dhaga'uu fedha jechuudha. Kalaas ga'ee jira. Yookaan Oromoon dhumachuu, yookaan jiraachuu, yookaan iyyuu isaa baafachuu jechuudha. Maali kana jechuuni? Jawaar nama ajjeese. Jawaar nama hidhamuu miti nama guyyaa takka hin ta'inne ture jechuudha. Garuu Oromoo dadhabnee jirra. Us jennee jirra jechuudha. Haga yoomii usna. Maali shirri kana hunda nurratti tattan? Wallaalaa miti nuti beektu. Wallaalaa miti. Yoo dhibbaan dhibbatti akkanan laallu jechuudha. Akka nama Jawaaretti achitti maluu isinitti hojjetaa jirtu natti fakkaate. Yoo hojjettan hojii sahii hojjedha. Hojii bareeda hojjedha.
yookaan immoo nu lafaa dhufa nu dhamaasina. Ani galee ka'aa akka namaatti yaada. Ni dandeettu wanti isin dadhabdan hin jiru ilma namaati wanti hin danda'amne hin jiru du'a takkatti hin deebisan malee jechuudha. Amata tokko guutuu hundi maal jechuudha. Maal jechuudha nuti waraanuma jabaa qabaachuu dhabne nuti. Waraanuma jabaa qabaachuu dhabne yeroo Oromiyaan qullaadha jennu san yeroo asii Tigraay kuudha si waliif fixu san iddoo kennitaniif jechuudha. Hadha suuta Tigraay gaafa biyya tana seente namtichi waraana takkan qabu jechuudha. Itoophiyaan 0-0 jirti jechuudha. Yeroo kanatti waraanni woboo jechuudha. Iddoo keessan qabachuu qabdan jechuudha. Ulaagaalee keessan guuttattanii warra nu ijibbaachise kana keessattuu qeerroo kenna nu yaasuu qabdan jechuudha. Kaayyoota illee dhiisaa qeerroo ganda keessatti hidhamee jireenya isaa akka jijjiiratu kabaratu akka barnoota isaa baratu gochuu qabda woboo waan bareeda mul'isuu qabdan. Marroodhaan jedhaa jiraan abbaa kiyya jechuudha. Abbaa kiyya kabajamaa jechuudha. Mootii kiyya ulfaataa jechuudha. Jireenya keetuu niin bara niin dhagaya. Innaa itti cabsiinsiin jedha. Itti cabsi jedhaan. Iddooma takka dhayii nutti garsiiti. Ani gaafa sanillee haa du'u jechuudha. Bakka du'uu barbaada. Waama takka mul'isaa nutti as. Mul'isa. Tigraay deemtee naannoo Oromiyaa wanta tokko kaastee as mul'isti jechuudha. Har'a maal beektu? Finfinnee qobachuu danda'u. Maal beektu? Namtichi waa takka hin jiru. Hundi of harkatti galchatanii jiru. Nu eessa jirtu reesin? Eessa jirta abbaa keenya ree? Si waqqas nagaa. Si malee waa takka hin jiruudha. Jechuun yoo isin achi waa sochoostan nullee asii sochoona jechuudha. Hoo adaffaa deemna jechuudha. Diffirinnatti godhachaa deemna jechuudha. Onnee ajaa'ibaatiin deemna jechuudha. Mooraalii ajaa'ibaatiin dhuftuun asii diffirinnatti godhataa deemna jechuudha. Tarii sabarree ummata keenya nu yaasa qeerrota keenya nu yaasa yoo jennuun ummanni nu yaasaa hin jiran. Falmannee akka namummaatitti nama takka yaafataa hin jiru. Jawaar miti qeerroo takka yaafataa hin jiru. Oromiyaa takka qabataa hin jiru. Maali boo? Maali jechuudha. Mircaan duute dhageenne mircaan kamaali eenyutu maraxe hin jiru. Mircaa wayitu hin jiru. Namni isa maraxe hin jiru. Namichi yaada of maraxe jechuudha. Of maraxe Oromoon sodaa ofiitiif Oromoon ilmaan isaa kun hidhamee kun ajjeefame kun biyya namaatiif baqatee maal hojii gooti? Taa hojjirte jechuudha. Mallee namni filate hin jiru. Innaa akkana maaltu isa filatee miti? Kiyaar si didee bar wallahi si didee si erga jedhee kaamera na didee dhugaa waaqaa jechuudha. Abdiin rakkoon qabu. Ajaa'iba. Yaa Rabbi obsanuu qani. Yaa Rabbi arraba uummata kanaa maal bakka jechuun kireema godhii nu dibi uummata kana jechuudha. Namni waan namaan jedhu hin jiru. Adollaa mangistii ta'ee jiraadha dhugaa Rabbi fayyaa qabda. Mirga kiyya garuu biyya mirga qabdu keessa galuu fedha. Biyya mirga qabdu keessa galuu fedha. Galee jiraachuu fedha. Akkuma Daaddishaa Jawaar hin bayu biyya tana anaa miti reeffi kiyyaayyuu achi keessaa nan bahu jedhisan anillee biyya gabrummaa sanitti jirtuu tanaa miti reeffummaa kiyyaa biyya sanii nan galin jechuun hin fedhu. Maal godha biyya gabrummaa keessatti? Hay miti mirgi namaa isa bakka Oromoon lafatee yaabar hadhuu Finfinnee laadhuura Oromiyaati hayyuun kiyya jabaan kiyya as keessatti naa qabbaramu jennaan lakki jedhanii didan kana hin ulfaatu. Hin ulfaata. Kanaaf falmadhaa. Waan falmattan xiqqoo waa mul'isuu qaba nama. Inni akkasi ka'eeritti naa bulaa agaruma si wajji bobbu'aaruuni dhufeeni. Nama arrabsuun deemina ani narrabsu ummata phiiphiilloota itti hima malee narrabsu wallaahi narrabsu maaliif arrabsaan ummata rabbuu isaan hin cha'u jedhe jechuudha. Osoo dhugama dandeettii waayii qabani osoo akkuma namaatitti yaadanii sila akkanatti namni siyaasaa jedhee Oromummaa isaa dagachuu
siyaasaa jedhee obboleettii isaa dagachuu siyaasaa jedhee yookaan mootummaa jedhee sheemiidha wallahi sheemiidha. Akkasi gaa obboleewwan koo keeriin naa bulaa keeritti bulaashi naa baga gammaddanii anis gammadeetiin jira gammachuun teenna tafiixa dhumarra inshallah marroolleen as baye itti shakashakaa jira rabbi nu haa dhageessisu Oromoon abbaa biyyaa taate rabbi nu haa dhageessisu akkuma siifan dingata moote kana rabbi dingata Oromoo tan haa bilisoomsu rabbi daaddishaa Jawaar fa'allee nagaa nu haa baasu rabbi hidhamtoota kenna qeerroo jajjaboo fi ariifan kenna hunda rabbi nagaa nu haa baasu ijoollee mana hidhaa keessa rakkataa jiran kanallee biyyi teenya bilisoomsee mootummaa isaa qabatte rabbi nu haa fidu inshallah. Yaaboo yaa rabbi marroo kenna laal dandeettii ajaa'ibaa itti nuu kenni yaa rabbi diina irra oolchi yaa rabbi. Ya Rabbi gaafa sanillee yoo du'e garaan nyaatu wallahi yaa rabbi bilisummaa uummata kiyyaa xiqqishuma marroo waa hojjete arge ruhiin tiyyoona keessaa baatellee garaan nyaatu wallahi xiqqoma jechuudha diqqoma ila madamaa caaluu tanallee xiqqishuu isiitti fayyee yogguun du'e wallahi garaan nyaatu yaaboo abiyyi makana jiruuti irratti woma inni ta'u na agarsiisina ajjeesi bes waan biran jiru woma inni ta'u takka juuntatu isa balleessa takka marrootu isa balleessa bes tana malee hin jiru itti jabaadha namni Oromoof dhaabbatu sinafoon dhaabbatu jechuudha Oromoo namni Oromoof dhaabbatu isin afoon dhaabbatu Oromoof dhaabadha yoo jedhe si wajji dhaabbachuu qaba si wajji dhaabbachuu qaba Itoophiyaaf dhaabadha yoo jedhe bes akkas wallahi dhugaa jira berri yaa rabbi inshallah rabbu marra dhiisna taani rabbi kadhanna inshallah du'aayin Oromoo ammoo taati beettani du'aayin Oromoo wallahi ajaa'iba taati jechuudha yaa rabbi marroo kenna irra oolchi yaa rabbi beeresummaan yaa rabbi marroo kenna yaa rabbi hufna itti nu godhi yaa rabbi phiiphii tan akka inni laal irra deemu laal jira jedhee marroon akka irra deemu yaa rabbi nagarsiisi boo yaa rabbi dhugaa ilmaa kenna yaa rabbi dantaa isaan abiyyi du'ee abiyyiin ajjeesaa osoo hin taane sirna isaa kana ajjeesuuf akka isaan ajjeesan fedhan abiyyiin ajjeesuu deeggartoota isaa ajjeesuu osoo hin taane sirna isaa kana akka ajjeesaniin fedhan sirni dirqee kun akka ajjeefamuun fedha akka ajjeefamee dhabamuun fedha ilma namaa hidhuu akka jireenya firii hin jiraan akka ilmoolee isaa dhalchee hin barsiifanne ka godhamu kuni ilmoolee isaa sitti boochisu jechuudha ilmaan Jawaar Muhammad ilmaan Baqqalaa Garbaa haa ta'u ilmaan Baqqalaa Garbaa dhaqanii ilaalu jechuudha mee ilmaan Jawaar Muhammad dhaqee ilaalaa hin jiru ishii nuti sagalee isaanii yaannee jira mee ishii ummata akkana nu dhabamsiise kana ummata akkanatti nu dheebosse kana ani wallahi billahi bishaan caalan jara dheebodhe dhugaa dubbachuuf jechuudha ani bar miidiyaa OMN illee baay'ee ilaalu maaliif ree khalaas ani xiqqishuullee daaddishaan Jawaar yoo dhufe bas natti tola jechuudha xiqqoo laalee baqa des jedhee yonna jedha ani taphachuu malee maal jechuu malee dhimma siyaasummaa garuu amma na dhukkubsa deemaa jira baay'ee na dhukkubsuu deemaa jira hay dadhabnee jirra samaan dhibee tanna isin himannee jirra dawaa nuu fidaaga jechuu barbaadeeni maashaallah keeritti nagaa bula